Artiist Abbabaa Tolusaa Shawaa Ba'aa Wanjiitti dhalatee guddate. Ogeessi shubbisaa kan ta'e Abbabaanii waggoota hedduuf muuxannoo shubbisaa qabu dargaggootaaf dabarsuuf dhama'aa warra jedhu keessaayyuu. 90 keessaa baandii jiituu keessaa aadaa koo afaan koo eenyummaa koo achi keessan baradhee Hawusoo Biiftuu Oromiyaa 99 dorgomeetan Hawusoo Biiftuu Oromiyaa keessan qaxaramee hanga 2004 achi tureetan muuxannoo argadheetan Biiftuu Oromiyaa keessan muuxannoo argadhee kara baandii gaachanaa keessa amma achi keessan jira. Amma Adaamaa keessa akkuma ilaaltan giddugallee artoonuu fi 2005 hundeesseetan dhaloota barsiisuu jalqabee jechuudha. Abbaa Shaggee Shaggar sabbata jiraata. Duraan miseensa hawwisoo baandii Hora Amboo kan ture Abbaan Shaggee shubbisaa akkasumas immoo ogeessa kiirogiraafiiti. Innis dargaggoota walitti qabee shubbisa aadaa Oromoo barsiisa. Jalqaba akkuma beekamu kiliiponni afaan Oromoo durirraa kaasee hin beekamaa nama tokko nama lamaan hojjetamaa ture. Sun maaliif kana ta'a kan jedhu ofii kiyyaaf ijoollee kana immoo maalan ogummaan qabu kana maafan ijoollee kana dhaasisu kana jedhuuni tattaaffii kanarraan ka'ee akkuma beekamu sadarkaa biyyaatti ijoollee ciccimtuu ijoollee sirriitti ga'umsa qaban leenjiseetoo aartiidhaaf gumaacheera jechuudha. Ogeeyyiin shubbisaa aadaa Oromoo kun lameenuu shubbisni Oromoo lafee dugda aadaa fi duudhaa Oromoo ta'eetu jiru garuu hordoffiin isaa kan dagatamedha jedhu. Sirba Taaddalaa Gammachuu fa'aa sabbaa lammii shamarree irraa ka'ee amma dhufee sirbaa Caaluu Gubbaa ga'utti nama lama nama sadii kilippii hojjechaa ture. Kan beekamu jechuudha. Osoo nuti hin dhufin nama sadii nama afur hin caalu. Fakkeenyaaf aadaaf turizimiin Adaamaa waliin ilaaliin aadaaf turizimiin Oromiyaadha. Leenjisaa fi kiroogiraafara jedheetti akka Itoophiyaatti akka badhaafamu kan nagoosise. Magaalaa koo nallaalle ilaal. Magaalli ani jiru nallaalle. Adaamaa keessan gidee 2005 irraa kaasee ijoollee barsiisaa jira. Gaaf tokko yoo eebbisisu aadaaf turizimiin Adaamaa gaggeessitoonni dhufanii gaaf tokko ana waliin ijoollee eebbisan hin beeku. Biyya alaa Chaayinaa yoo deemus Afrikaa bakka adda addaas hojiidhaaf yoo deemu Itoophiyaa yoo jennu iskistaan hin jedhu. Maaliif jedhama? Aadaadhaan aartiidhaan iskistaadhaan waan barsiisaniif. Ilaali iskistaadhaan waan barsiisaniif. Nuyi amma waan kana hojjechaa kan jirru addunyaan guutuu Itoophiyaa yoo jedhamu ragadaa, Itoophiyaa yoo jedhamu kumkummee, Itoophiyaa yoo jedhamu tirrii jechuu qaba. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa sadaffaa baranaa irratti xiyyeeffannoon kan badhaafame keessaa tokko shubbisa. Dorgommii kana gama kiirogiraafiin kan injifate Tulluu Hirkoo ture. Hojiin guddaan kan mul'atu weellisaan oo weellisee aadaan kan mul'atu yeroo maran jedha shubbisaarraa mul'ata. Shubbisaatu aadaa ibsaa badhaasamuun isaanii na gammachiisaa kan jechuudha. Ramaddii kiirogiraafii yookaan cabsataatiin kan badhaasa Haacaaluu sadaffaa kana injifate dargaggoo Tulluu Hirkoo as giddugala aartii waan ofii kan artiist Abbabaa Tolusaa badhaadhaa hundeesse keessatti kan leenji'edha jedha Abbabaan. Kanas kan hojjedhuu fi fedhii aadaa koo guddisuuf qabuuf malee galii addaa argadha jedhee miti jedha ogeessi shubbisaa kun. Baandii Dukam jiran ijoollee kooti. Baandii Bishooftuu qaxaramanii mindaan nyaachaa kan jiran ijoollee kooti. Baandii Gaachana keessa kan jiran ijoollee kooti. Baandii Urjii Adaamaa keessa kan jiran ijoollee kooti. Daddaraaroo amma duraan irras ammas dorgomaa kan jiran ijoollee kooti. Hedduun isaanii bakka adda addaatti ijoollee leenjiseedha. Kiroogiraafii guguddaa ijoollee hojjetan, kilippii guguddaa ijoollee hojjetan ijoollee kooti. Tulluu Hirkoo dabalatee ijoollee amma kilippii guguddaa hojjetan harka kootiin leenji'an. Kana caalaan badhaasni jira, kana caalaan qarshiin jira. Shubbisaa fi ogeessi kiirogiraafii Abbaan Shaggee amma marsaa sadaffaadhaa fi barattoota kana leenjisaa jira. Irra dadhabbii hojii shubbisa sirba afaan Oromoo keessa jiru kan fide hawwisoowwan sadarkaa godinaatti hundaa'anii turan hojiin isaanii duubatti harkifachuu isaati jechuun dubbata. Baandiin Hora Amboo ammaanii namni beeka sirriitti beeka waan ta'eef hin jiru jechuun dandeessa. Maaliif ijoollee sana namni jajjabeessu hin jiru jetti namni meeshaa bituuf jiru meeshaan nuti waggaa 8 kan achitti gannee dhufeen ammallee fayyadamu jechuudha. Meeshaa waggaa 8 dura nuti fayyadamaa turre har'a isaan itti fayyadamaa jiru ijoollee sun immoo maal ajjeesaa aadaa ajjeesaa jechuudha. Leenjistoonni shubbisaa kun lameen barnoota shubbisaa kana ogummaa naamusaa duudhaa fi kaaniin dabalanii dargaggoota kana leenjisaa akka jiran dubbatu. Lamlamti Sammaa barattuu giddugala aartii waan ofiiti. Aadaa giddugala aartii waan ofii ergan fee wantoota baay'een baradhee akkanatti akkamitti akka rukutamuu fi godinaalee meeqa akkam akka ta'e hin beekne ture amma garuu baradheen jira. Aadaa koo akkam beeku na taasisee jira. Sodaa tokko malee aadaa koof akkan agarsiisuun carraanaaf kennee jira. Seenaa Fayisaa jiraattuu magaalaa Sabbataa ta'uu dubbatte barattoota Abbaan Shaggee shubbisa barsiisaa jiru keessaayyuu
Asitti aartii jechuun aadaadha. Akkasiis ta'e immoo aadaas duudhaas amalallee nama jijjiiraa jechuudha. Ana yaa godinaaleen Oromiyaa hundiyyuu natti tolti. Shubbisa keessaa kanan jaaladhu shawaadhuma yaa. Shawaan baay'ee natti tolti irra caalaa jechuudha. Obbo Iskindir Ahmed Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa industirii aartiiti. Akkuma sinjee ogummaa shubbisaa kanaa namoota eebbifamanii keessaa bahan waan hin jirreef barumsaan kan deeggaramne waan hin jirreef humna qabu xiqqaa waan ta'eef kanaafuu humna qabu saniin namoota fedhiidhaan keessaa bahanii abdeet of godhanii warra riisarchii ilaalcha isaaniitiin warra hojjetaniiti hojii kan akkaataa itti tufiifinsaan hojjetaa jiran malee piroofeeshinaalii waan hin qabneef akka biyyatti akka naannootis waan hin qabneef akkaataa barbaadu san hojjetu irratti rakkina ture. Obbo Iskindir komii shubbistoonni kaasan dabalatee hojii utubaa dugda aadaa Oromootii jedhamu kana fooyyessuudhaa fi Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa waan itti jira jedhan dabalataan yoo himanis. Masinjeetan kolleejjiiwwan yookiin yuunivarsiitiiwwan amma nuti eegallee Oromoo Aartii iskuulii eegallee kan rabbi hojii hin xumurraa bara dhufu keessatti hin xumurraa sun xumurraa gara baruu fi barsiisummaa keessatti waan seenuuf bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya. Ijoolleewwan fedhinnaa qabdee amma gara adda addaatti faffacaatee jirtu akkaataa walitti qabnee sartifaayi gootee baastee ogummaa saniin gara aanattis gandattis akkaataa gabbu'ee namni haala ittiin biizinesiitti horachuu danda'u. Obbo Iskindir Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa haga manni barnootaa leenjii shubbisaa of keessaa qabu kun xumuramuttis ogeeyyii qabnuun sadarkaa naannootti haga gandaatti leenjii kennuuf yaalu itti fufaa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.